Yesus waan akkanaa namarratti hojjechuun dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ima tokko nama jibbisiisa jechuudha dhugaadhaaf. Maali yoo jettanii nama tokko lubbuudhaan osoo jiru waan hin taane waan lubbuu isaa waan waaqayyo biratti fudhatama hin qabne tokko gaafa namarratti raawwatamu wayyoo anaaf maaltu na eeggata jedhanii eeguun gaariidha jechuudha. Namni kun haa balleessus haa tolchus sabas haa miidhu amantaa kamillee haa miidhu amantaa kanas ta'u sanas ta'u haa miidhu. Garuu immoo nama kanarratti waan hin taane waan suukanneessaa kana gochuun dhugaa waaqayyooti baay'im tokko nama jibbisiisa jechuudha. Namni amantaa kamiitiyyuu waan kana namarratti raawwata jedhee yaadu. Edaa namoonni baay'een immoo akka jedhanitti egaa abdiin kana dura akka amantaa musliimatitti dabalame namoonni baay'een hin beeku. Egaa beenxee ture beenxeerraa gara musliimaa ta'ee erga immoo gara musliimaa kana dhaqee egaa jechoonni inni jedhu akkasuma immoo amantoota gara pirotestaantii keessa jiraniin waan inni jechaa jiru akkasuma immoo warreen amantaa biraa keessa illee jiraniin wantoonni inni jechaa jiru waan baay'ee ture. Haa ta'u malee immoo waan suukanneessaa kana irratti raawwachuun dhugaa dubbachuu fi amantaa kamiifiyyuu hin barbaachisu ture jechuudha. Amantaa ijoollee pirotestaantis ta'ee akkasuma immoo warra kaanillee ta'ee waan silaa ta'uu hin qabne ture. Egaa namni akkana godhe kun akka jedhanitti namoonni baay'een dubbataatii jiru warri amantaa musliimaa keessa jiranis akkasuma warri pirotestaantii ta'anillee warreen kunillee dubbataatii jiru. Egaa yeroon kun yeroo soomadha. Akkasuma warroota ortodoksiidhaaf amantaa warra ortodoksiitiifis soomadha yeroon kun. Egaa amantaa kam keessattiyyuu yeroon kun yeroo itti fuula rabbii ofii barbaaddatanidha malee yeroo itti shira namarratti yaadan yeroo itti nama miidhan yeroo itti waan hin taane waan suukanneessaa namarratti hojjetanii miti. Egaa namni kun maal ta'e akka inni akkana ta'e hin beeknu rabbiin kun haa beeku malee egaa wantoonni jedhamu wantoota baay'eetu jira gara sooshaal miidiyaa irratti bittinneeffamee kan jiru dubartiitu akkas godhe kan jedhutu sin jira. Egaa akkasuma immoo amantaa waan jeeqaa ture raawwateef warroota amantaa biraatti akkana godhellee kiristaanota akkana godhee ortodoksoota maaloodha kan jedhan warra ijoollee pirotestaantii akkas godhellee kan jedhan ni jirani jechuudha. Egaa akka jedhanitti immoo namoonni isa waliin argaman egaa dubbataatii turan akkuma dhageenye akka ijoolleen pirotestaantis illee akkasuma immoo ijoolleen ortodoksii tawaahidooti illee akka wajjiniin hanga yeroo amma inni itti rakkataa jiru kanatti akka isa biratti argamaatii jiranidha jechuudha kan namni dubbataatii jiru. Egaa warri lafaa amma waa baay'ee jechuu danda'a. Waan hin argine akka waan arganiitti dubbachuu danda'u. Waan hin jirre akka waan jirutti dubbachuu danda'u. Saba kana ta'eefuu kana hundumaayyuu kan himatuu danda'u yookiin immoo kan adda baafatee gara saba kanaatti dabarsuu danda'u eenyudha nama kanadha jechuudha. Waan kana eenyu akka isarraan ga'e nama akkamii akka ta'e dhuguma akkuma hin jedhanitti dubartiidha tirre akkas isa godhe immoo dubartittiin kunoo sababa maaliitiif akkas goote? Sababa maaliitiif asiida kana itti naquu dandeesse maal inni godheeti? Egaa bara kana wantoonni baay'een wanti gara sooshaal miidiyaasitti dhufu waan baay'ee jibbisiisadha. Akkasuma dhiironni keenyas maraataniitii jiran jechuudha. Maraataniitii jiran takka yaabbatanii takka irraan bu'anii takka yaabbatanii takka irraan bu'an takka yaabbatanii takka irraan bu'anii jechuudha. Sababa kana ta'eef immoo shamarranis immoo gaafa sana itti dhagahama waan ta'eef jireenya koo boruutiin nama kana faana jiraadha. Naman boru karaa fuulduraatti wajjin deemuu danda'udha. Abbaa ilmoo koon godhadha maaloodha jettee raawwattee nama kanatti dhiyaachuu dandeessi. Yookiin immoo jireenya tashaashaalaa otoo jiraataa jirtu dhuguma yoo karaa dubartiitiin namichi kun akkana ta'e jechuu barbaadeetanii beektanii yoo dhuguma immoo haala kanaan akkana ta'e otoo jireenya bareedduu jiraataa jirtu otoo jireenya garaa fuulduraatti namoonni dugda duuba ishii jiran namoota gara fuulduraatti ishii wajjin jireenya bareedduu ishii jiraachisuu danda'an osoo jiranuu namoota aga sanaa keessaa yookiin isa nama kana filannoo isii godhattee filattee gaafa isheen immoo dhattee isa faana jireenya jalqabdu jireenya isheen kaleessa yaaddee dhuftee fi akkasuma namoonni isheen kaleessa ufatti kuffistee biraa gatteeti dhuftee isa filatte sun inni yoo jira sanaa gadi ta'eeti argamu yoo inni immoo ishee irratti waan hin taane yaade yoo inni otoo isheen mana jirtu dubartoota biraa faana kan deemu ta'e nama biraa faana wantoota biraa kan haasa'u yoo ta'e sababa kanarraan kan ka'e
akkas gochuu dandeessu jechuudha. Aariidhaan waan kana gochuutti dandeessi. Aariin wanti nama hin goone hin jiru. Dhugaa rabbii jechuudha. Gaafa aaranii waanuma godhanii dhiisanii nama wallaalchisa jechuudha. Namni aaru malee miti kan lubbuu isaa baasee balleessu. Miidhamu malee miti jechuudha namni lubbuu isaa baasee kan balleessu. So amma maal ta'asinitti fakkaate dhuguma yoo harka dubartiitiin saba dubartiitiin namichi kun akkana ta'ee aariidhaan waan sana gochuu dandeessu jechuudha. Nama keessa jirutu beeka waan sana isinii galee aaricha jechuudha. Aaricha garuu gadi of qabaniitu bakka heesh nama kana malee namni hin jiru jedhanii raawwatanii jara kanarraa fagaachuu warra akkasitti sagaagalummaatti baay'atan kana jiru miti. Warra akkasitti sagaagalummaa malee wanti biraa isaaniif ta'uu dide kana irraa fagaachuutu barbaachisaa iyyuu sila jechuudha. Ofiifis cubbuutti of galchanii nama kanas immooyyuu gochan taane haala suukanneessadha waan akkanaa irratti raawwachuudha mannaa nama kanarraa fagaachuutu caalaa ture jechuudha. Yaa obboleewwan koo shamaraa adaraa keessan dhugaadhuma rabbii isinitti himachuudha. Dhuguma isa dhugaa dubbachuudha fi har'a yoo nama tokko miine boru nutis miidhamuu dandeenya jechuudha. Nutis miidhamuu dandeenya. Har'a yoo sababa kan keenya namni tokko lubbuun isaa baate lubbuun keenyas ni baati hin hafnu jechuudha. Kanaafiyyuu nama tokko si miidha yoo ta'e irraa fagaadhu. Miidhamsi yeroo sanaaf si miiti malee yeroo sanaaf miidhamta malee yeroo sanaaf sitti dhaga'ama malee yeroo sanaaf wanti hundinuuyyuu mataa kee irratti naannee raawwatee waan taatee dhiistu si wallaalchisa malee gaafa guyyaan dabarte immoo ishee kana keessa darbee tanan dhufee iddoo kana ga'e miti waan sana keessa darbee tanan dhufee as ga'e miti waan sana keessa darbee tanan nama har'aa ta'e miti jettee raawwattee teessee galateeffatta jechuudha. Garuu immoo miidhama hamaa namarratti goote ofii keetiifis yookiin immoo miidhama ofirratti goota yoo taate gadi deebitee yookiin achi as deebitee waaqayyo keetiin galateeffachuu hin dandeessu. Amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu waaqa keetiin galateeffachuu hin dandeessu. Akkamitti galateeffachuu hin dandeenye? Ati ofii keetiifuu baddee jirta. Gubbaa kanarratti osoo hin taane gaafa achi deemte iyyuu ni gubatta jechuudha. Akkuma namicha kana amma asiiditti nam'ee asiidiin kun hin gube miti. Atis immoo jechuudha namni namicha kanarratti waan kana raawwate nama kamirratti iyyuu namicha kana qofa osoo hin taane nama kamirratti iyyuu waan nama gubu waan haala suukanneessa wanta gadhee namarratti raawwatu gaafa biyya lafaa kanarra jiru qofaaf otoo hin taane gaafuma biyya lafaa kanarraa deeme iyyuu abidda gubataa keessa jechuudha kan inni jiraatu. Biyya lafaa irrattis gubataa gaafa achi deeme illee ni gubataa jechuudha. Saba kana ta'eefuu xiqqaattus jechuudha xiqqaattus waan gaarii hojjannee nama miidhuu dhiisne miidhamni namaa waan hongootu waan ta'eef nama miidhuu dhiisne karaa ittiin jireenya bareedduu jiraachuu dandeenyu karaa ittiin waan gaarii argatuu dandeenyu osoo barbaaddanne gaariidha. Saba kana ta'eefuu yaa obboleewwan kun nama miidhinaa. Namni akkasiin miidhuun taasisina isinis nama miidhinaa. Gara immoo tara namni isin miidha yoo ta'e irraa fagaadhaa. Irraa fagaachuutu barbaachisa bakka. Namoota akkasitti nama miidhuudhaaf deemanii irraa fagaachuudha. Alaalatti irraa dheeksuudha barta. Dheessuutu nama barbaachisa. Dheessuudha bara kana nama dheeksuudha bakka. Dheessuudha sirriitti fagaatte.